Yeah. Thank you. Oh, thank you so much. Hedduu galatoome Saadiq natti guddatee jira galatoome. Geema taphatutti hin jirru. Oh, galatoome wallahi. Thank you so much. Hayyee haasawaa keetti seen. Tisani Tareefun tanaa sirrumatti deebistee waanuma dhugaa deebistee bara. Thank you ya ati asuna galatoome. kamin lalti jaalachuu fi jaalatamu waan adda addaati wanni tun. Waan adda addaati. So waliin Fakkeenyaaf yoo dhiiraaf madaalchistee jaalachuu goone kam ati jaalatamu san irra naa wayyee jii harabbii jira. ani gaa an jaalatamuu hedduun jaaladha. Maaliif beektaa intala dhalaati. Mee qoy Intalli nagee dhalaa hin yeroo ibsinu hedduu hin ibsin gaya jeenummaan keetuu ni gaya laal mataa gad hin qabin fedhii deetiin yaa namni dirqama si qabu hin jiru jee yee taabbata beekama. isaa ta'uu ni fudhata Yaa ta'uu baatu ni dhiisa isaa ta'uu baatu ni dhiisa. magaan Dhugaadha wallahi. shari'aan zaahira Akkas ta'uu bareeda. yaa Maaliif maybe beektaa wanni akkasitti bareeda dubartiin nama ishii jaalatu yoo harkatte akkaataa feetu san tahaaf waan ta'eef jecha jaalalaan qabamuun ishii waan hafan qabdi. Dhiirti immoo gaafa waan jaalattu argattu jaalalti sun isa miitus beeki nama jaalattu gizii jaalalti dhugaa si qabde si miitisi gammachuus irraa ni argatta. Akkaataan si ishiin lafaasisi itti miitu guyyaa tokko tokko barcaa rammee wajjin godhuun qaba gaafan kaayiroo dhufe rakkoon qabu Saadiq rammee wajjin barcaa ajaa'ibaa goota. peace welcome jen Dhiirti meetti naa gizee ofi haasoo dhugaatu afaan bakki oromoo ta'een qulqulluu ishii tokkoon fidu jirta bakkaan hin fedhutti ofi dhiirti gizee dhugaadhaan jaalattu gaafa teessee imaajiin gootu waa'ee jaalala saniitii fi nama jaalate san imaajiin gootu waan simeetii akka malee mi'aa ibsuu hin dandeenye takkaan nama dhagaa gaafa nama san Allah jaalatu. Allah Nama san sa'a 24 keessa gizee yaaddu immoo yeroo hunda namni sun akka si biratti argamee si wajjin gammachuus gadda si wajjin dabarsu waan barbaadduuf jecha yoon sa'aa gammachuu qabdu takka gadda qabdu san keessatti si wajjin hin jiraanne taate mufachuu dandeessa sitti dhaga'amuu dandeessa waan ta'eef hoggaa yoo nama ishii jaalatu harkatte dubartiin bareedaadha dhiirtinis yoo jaalattee fuute haalaan bareeda. Ayyaani biroo maal asii gootaati kanaadaa deem dalagadhu. dubbii ta'e wanni inni ittiin goodabu beektaa akkuma atu jette ilma dhiiraatiif maal jette Ilma dhiiraatiif jaalatamuurra jaalatutti bareedadha. jaalatuun caaluu fi malaa ammoo dhalaadhaaf Jaalatamu. jaalachuurra jaalatamuma san irra wayyeennaa fi sababiin isaa akka ibsite sani jechuudha. Gaafii warra ni jala kanaa koomentiidhaan gaafataa tureefillee deebisnee bargaafitan. Yaa Jaalachuu fi jaalatamuu kamturra wayyaa irra deebina dhiiraaf. dhiiraaf jaalatuuf bareedadha. Dhalaafoo Jaalatamuudha akkaseera. yeetaabaa. Atis gadhiifti gisee jaalattee akka gabratti taatu akkana sii gajjettullee waan feete jettuunis waan itti Wallaahi gabratti jiraatti sii galee. hayyee እናንተ Akka gabratti illee dhagaa taatu jirtan sii ajajamti yoo si jaalatte yoo si hin jaalanne hoo. akkasii waan yeroonis keessa jirruu fi haasofnaa jirana silaas waa'ee jaalalaa tuni umriillee hin daangessitu kanaaf hanga qabrii seentuu dhiirtifaan keessattuu jaan waa'ee jaalalaa tana haasoo hin dhiistu jaan hanga mataan kun lafa gaddeebi'ee baakooraa An qabatee hunda jiru jaalatu daran jaalachuu fedha. Ayyaan akkas jette. filannoo shamarran baay'eeti jiin si qofaame Jaalatamuu daran jaalachuu feeti ishiin. jaalachuu jettee Dubartoonni tokko tokko akkasii okay beektaa kan isaan dubartoonni jaalatu kan isaan jaalatu. recently namoota hedduu tokkoon akkuma keetti interview godhee maal jaanni beektaa an dhiirtii yoo na jaalattee asii isin jaalattee asii bakka dhiiraa wanatti fakkaattu like na joollummaatti Haay yookiin dhala dhalaa na fakkaatti namaan ani jaaladhee akkasitti jala deemee na bobboonu santu na gammachiisa Saadiq akkasitti Kinkee. an jaalala isaatiif taa'ee munyukkadhee akkasitti yookaan imimmaan na qabee yookaan bakka ani jiraan halkanii guyyaa waa'ee isaa yaadu santu anaaf dhandhama irra qabaa santu natti tolaa ja'an. Na kijibaan. Nasi jiban
Kaakasii sun Baas bara biruu kam jaalatta beektaa? tama. Nama isaan jaalatu dhiisaniiti kan isaan hin jaalatanne jala ni jaalannaa jedhanii gaafa fiigan. Kan isaan jaalatan san yoonii fi argatanii kan fi godhatanii gaaf takka gartee ta'onnee isaa guutamtee argamtu gaafa dhufte ishii dhiisee san bira dhaquun isaaf hin qabu. Irruu nama Adam too late. Dhagayi. Ayyu mee shamarranuma ammaan tana okay amma riisarchii xiqqashoo gaggeessina laal asu. Riisarchii jechuun Ayyaan midhaan qorannoo. ati inni qofti jaalatu osoo hin taane wanni hin galiiniif takka namni maal beektaa? Inni qofti na jaalatee ani yoon jaalanne maal naa godhaadha. Thank you Saadiq. Akkas osoo hin taane laa dhiirti fakkeenya hamma dhiiraaf dhalaan bultii keessa gisee seenaan bultii keessa osoo hin seenne dura fakkeenyaaf yoonii fi dubartiin takka jaalattee dhiira kana bultii keessa hojii seenan osoo hin jaalanne bultii keessa seenan dhiirti bultii keessatti hiree jaalatuudha bal'oo hin qaban hin qabdu. Dhalaan garuu hiree jaalatu bal'oo qabdi. Dhiirti yoo si jaalatte akka ati barbaaddu si taati. Yoonii fi sin jaalanne immoo akka ati barbaaddu san yeroodhaaf illee osoo si taati illeedha siin quubsu. Immoo yeroo siin taati haga dhumaatii miti. Gaaf takka si dhiistee deemuun isaaf hin qabu. Yoonii fi immoo si Bakka bultii osoo hin geessine asu. Qoy. Namoota amma dhufaniif akka galtuufitti irra deebina. Bakka bultiitii fi bakka wal jaalachuu san osoo hin geenye jaalatamuu fi jaalachuudha kompeer godhaa jira. Jalqabarraa san. Jara keenya wanni ammanaa fi asuun waliigaltee irra geenye jaalachuu fi jaalatamuu kamtu caalaadha. Fakkeenyaaf namni ati jechuutu bareedaa garuu wal caalchisan qabu garuu bakka jaalachuun jirtu jaalatamuun dirqama jiraatti. Dirqama. Bakka jaalachuun jirtu jaalatamuun Anaa feetu asitti adda baana. Akkasii miti. Asuu if duuba deebi'i. If yaadadhu xiinxali. Laal namni ati qubaa hin qabne yookiin hin jaalanne tokko yookiin siif hin taane yookiin sitti hin tolle tokko jaalala keetiin qabamuu hin malu hin turre kanaan dura yoon sirra hin geenye namoota biraarra ka ga'een argine. Ni danda'a. Nama akkas ta'uu danda'a. ati qaala isaanii taate nama isaanitti tolu taate si jaalachan. At the same time namni si quba hin qabne yookiin si hin feene yookiin ta'e hin qabne tokko ati jaalattee si tole jaalala isaatiin qabamte. Qabamuu maltu hin jiru. Jaalatan hin baanan kamtu caala jaalatamuu fi jaalachuu. Kana naa gaafa bayyaan jiru. Caalmee osoo hin taane dubartiif kamtu bareedaadha dhiira kamtu bareedaadha yoo jette malee jaalatamuu fi jaalachuu wanni caalu isaa lachuu tokkuma amma fakkeenyaaf jaalatamuu hogga jaalachuu bira dhufnu anaa jaalatee mire. Kana jaalatu sun immoo jaalata anaaf jaalatameen jaama malee jaaladheedhaa miti. Yoo nan jaaladhe ani jaaladhee jaama. Ayyoon jaaladhe jaama. Kasi jaalate sanii bati maali inni jaalachuudha. Haati jaalatteefoo. Anillee jaalachuudha kan ani jaaladheef. Okay, isin lameen nama sadii jira bakka tanaas. Nama sadii okay. Ati kana jaalatta. Khabiraa tokko si jaalata. Kasi jaalate kanaaf ati jaalatamteedha ni jaalatamte. Jaalateetiin namni taa'ee minyiqata. Shoorar kaa'u. Jaalala namaatiin atis minyoqqattee shoorar koota. Kamtu irra caalaa dhagaafiin. Walumaa galatti dubartii yoo jaalattee heerumtee jaa. Koomantiin takkalleen koomantii bareedduudha. Yoo jaalattee heerumte. Yaa Adam kanarratti walii galee turre barnaa asuunu. Yoo jaalatamtee heerumte immoo asuu tanuma jalqaba. Akka jalqaba. eegaanii yoo jaalatamtee heerumte akka killeetti. Tanumarra walii galee sanii dubbin. Dhalaan jaalatamuu filatti dhiirtii jaalachuu filatti jaa Adamilleen. That's right. Nuti akkas jennee bar koomantii takkaan sii dubbise malee ani isa jaaladhe inni jaalate ayyoo nan jaalanne ani yoon hin jaalanne maaliifu jaalatuudhaan filadhaa itti jaalatamurra. Ayyaan tokko jennaanin yoo namni tokko si jaalate kasi jaalatu kun beekee haga dhufee waan ati feetu san taate dhiirti baay'ee dhiirti gizee jireenya dhugaan jaalala jaalatte nama jaalatu san argachuudhaaf waan godhuu qabu hunda godheetii argama. Nama ishiin feetu san taheefi argama. Beek. So san booda immoo ishiillee nama san jaalachuu dandeesse. Yeroo sanitti ishiidhaaf jaalatamtee ta'a.
Deddeebii Gaafa keessa deebitee ani dhagaa jaalattu ishiinis muraasa. jaalatte inni illee jaalata. Achi walitti galchine keessaa baane xafirraa eeta abbaatu. Dubartiin wanti feetu kunuunsa feetii galee Yusraat. jecha jaalalaa bareedaa jaalatti kunuunsa feetii nama yeroo hunda tiriitisa fi godhuu feetii nama akkanatti gafe anka bakka bu'u kana feeti. So namni si jaalatu nama dhugaan si jaalatu qofaattu waan akkasiisan si godhuu danda'a. Dhugaadha. Deddeebii keessa haanni dhagaa muraa jaan haanni silaa wayii dhagaa muraa. Garuu hoggaarra walii gad deebi'e. Akkasii dubbiin jaalalaa silaa isa haasawan hin dhumtu fuuteen namaan baddi. Yaa wallaahi dhumtuu soo akkasii. Jara keenya histiinumaa nuun gootu dhagee waan takka jenna. Histiinumaa nuun gootu wal jaaladha. Wal jibbuu dubartiin ammaa ulee feetee itti ayyaan. Ayyaan nan qabal jiisni gadhiisuu yoo. Ayyaani biroo qoosaa dhiisuu mataan oofistee biramme ishiin jaalalti asii achitti mataa ishee oofisuu jirti beekte. Wayyi sadiyyaati yaabee. Asichitti. Asii achitti ishii nama jaalalti mataa ishee oofistee jirti beekte sanarra ba'uu jirti. It is more important. Halaala waa jaalachuu wayii siirraan baate nutis tuma jirra mee nu dhisi. Thank you, Preshi. Dhalaan gurraan jaalalaa seentii dhiirti immoo ijaan jaalala keessa seentii. Dhugaadhaa. Nami dhugaa banda. Okay. Dhalaan gurraani jaalala keessa seentii. Dhiirti immoo ijaan jaalala keessa seentii. Eegas hin jiru. Yaa. Jechoota jaalalaa babbareedaa dhaga'uu feeti dubartiin. Alaalaa wal jaalachuun cinqii mi'ooytuudha. Dhugaa kaati wallee cinqii mi'ooytu akka sukkaaraa akka dammaa. Dandamtee waan sanii. Rabbi naaf isillee aduun deessiti. Akka dandamuu jirtu kana dhufeetuma ijaan si dura taa'ee si ilaalu taamiyyoo. Maaftuu koo. Akka teekistii barreessan kana qal'aseete isheen. Egaa. Meenaalis. Cinqii mi'ooytu jeen. Yaa. Harkee beekaa bara. Harkee beekaa halaala waa jaalatee beekaa bannaa ta'a jechuudha. Mee taphtaaf sheer koppiliingii godhaa naan ta'e asuma.